Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Samsung channel jechuudha. Egaa video kana keessatti kan ilaallu akkaataa Facebook keessan irraa jechuudha. Laptop irratti akkaataa itti video Facebook irraa buufattan ilaalla jechuudha. Egaa Facebook keessan irraa video laptop keessan irratti download godhachuu feetan jalqaba Facebook keessan seentu amma akkuma agartan Facebook keessan jira jechuudha. Fa Facebook bannee booda video buufachuu feenu san bira dhaqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf video kana amma yoo buufachuu feene video kana jechuudha. Video kana irratti click right yeroo tokko tuqneeti san booda show video URL kan jedhu kan irratti tuqna jechuudha. San booda haala kana linkii video kana asitti nu baase click right tuqneeti copy godhannaa jechuudha. Egaa isa copy godhannee booda new tab yookaan fuula haaraa bananneeti bakka search itti godhamu kanatti click right tuqneeti paste goone haala kanaan jechuudha linkii video sanii asitti baafannaa jechuudha. San booda osoo entering hin tuqin dura www yeroo sadii kana jechuudha ni haqnaa. San booda qubee maa itti daballaa jechuudha. San booda enter jennaan jechuudha. Egaa itti aansuun haala kanaan video san nu baasa. Video kana ni hojjechiifna. Yogguu inni hojjetu eegale ni dhaabdu jechuudha. Itti aansuun click right video kana irratti ni tuqtu. San booda save video as kan jedhu ni jira jechuudha. Isa irratti click gootu jechuudha. San booda haala kanaan maqaa video itti kennaa jira. Yoo barbaadan itti kennitu yoo feetan ni dhiiftu jechuudha. Fakkeenyaaf OMN News yoo jenne fakkeenyaaf jechuudha. San booda save kan jedhu kana tuqnaa. Egaa san booda video kana download nuuf godhuu eegala jechuudha. Amma haaluma agartanii download tahee xumuree jira jechuudha. Egaa haala kanaan download nuuf tahee xumuramee booda video keenya MyFiles keessa seennee folderii download jedhu keessa seennee san booda haala kanaan kun OMN News kan jedhu kan amma buufannee haala kanaan nu bu'ee jira jechuudha. Karaa baay'ee salphaa taheen akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatooma nagaan tura.